Obboloonni kiyya shamarranii biyyoota arabaa adda garaa keessatti argamtan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhu liqimsi yoo siif danda'ame hiriyee kee tokkoofillee sheer godheef si fayyaddi waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafin isin irraa qaba. Abbaa manaa keessa yookittiif jaalallee keessan erga gara biyya arabaa kana dhuftaniiti innis yuunivarsiitii galchitanii barsiistanii fi itti heerumtammoo indeessan. Kun gaafii kootinaa deebisaa warreen akkas gootanii jechuudha. Ittaansuudhaan immoo ji'arraa mindaan kee meeqan jijjiirama meeqatti jijjiirama sumuuniidhaa kaasee hanga shilingiitti gaafa jiini kee ga'e ergi gaafa inni siin jedhee akka sa'aa si elmatu callisteetum gaditti argitaa ofii kee yaaddu unkaan abbaa manaa akka seeratti akka duudhaa oromootti akkuma biyya lafaa kanatti iyyuu abbaa manaatu haadha manaa gargaaruu qaba malee barsiisuu yoo ta'e abbaa manaatu haadha manaa barsiisuu qaba malee maallaqaan gargaarus yoo ta'e abbaa manaatu gargaaruu qaba malee haati manaa abbaa manaa gargaaruu hin qabdu jechuudha maallaqaan. Akkum seeratti iyyuu jechuudha. Gin jireenyi sitti cimee erga biyyaa baane ta'eeti inni sachi'aa hojjetu gaafa asiin shilingii hojjettu inni illee achi sumni hojjete itti dabalu jechuudha. Gaafa galte walitti dabalattee wajjin itti jiraatta. Si jaalata yoo ta'e gadi taa'ee si eega. Sin jaalatu yoo ta'e in deemaa jechuudha. Gaafa harkaa qabdu haati kee si jaalatti. Harkaa dhabde taanaan haati si dhalte iyyuu sin jaalattu jechuudha. Of ilaala shamarran biyya arabaa keessatti argamtan. Ilmoo irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin. Itti heerumtee samaanaa irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin. Jaalattee jaalallee keetii wajjin hin jirtaa waadaa irraa qabdaa maallaqa kee ittiin ergin. Maallaqa kee qabadhu suma harkaa taa'u. Hin baqatu gaafa galtes kanumsaati waan ta'eef wajjin waan itti jiraatta waan ta'eef. Erga dhimmi jireenyaa giddeetaa sitti ta'ee biyyaa baateerta ta'eeti. Mana wajjin ijaarrattee qabdaa maallaqa kee itti ergadhu. Mana lafa bitachuu barbaaddee yookiin mana ijaarrachuu barbaaddee maqaa keetiin taasifadhu. Inni ji'umaan gadi taa'ee sumuni kee shilingii kee lakkaa'ee ergi har'i guyyaan 30 akkoo maaliif erguu didde har'i guyyaa 2 darbe akkoo maaliif erguu didde jedhee dhiirri guyyaadhaan maallaqa kee si gaafatu inni achiichikii biraa qaba haadha manaa biraa qaba jechuudha. Si birrii kee qofa si eega malee si qubayyuu sin qabu inni dhalachuu keettiyyuu si irraanfate jechuudha. Ginati yuunivarsiitii galchitee barsiisaa jirta. Indeesse malee itti heerumte hin jedhamu jechuudha. Ati haati isaa kuni infuusistammoo buru. Inni maallaqa keetiin barate maallaqa keetiin baratu yuunivarsiitii ishii wajjin hin baratu jaalate waan ta'eef bor gaafa galte infuusista maallaqa keetiin jechuudha. Gaafa ati galte eenyudha siyyuu sin beeku ati nama eessa teessatti si beekaa siin jedha. Maaliifin situ jala buuse waan ta'eef dirqama maallaqa keetti kennitee isa bitta miti. Isatu si bituu qaba. Akka seeratti dhiiratu shamarranii fi maallaqa kennee dhiiratu shamarranitti maallaqa baasee fuudha malee dubaratu dhiiratti maallaqa baasee fuudha miti. Gingizee ammaa kana gizeen garagalchoo ta'eeti isin warra shamarraniitu maallaqa keessanitti baasee dhiira fuudhaa jira jechuudha. Akka kanatti waantumti miidiyaa kanarraa dhaggeeffatamaa wal waan gurratti nama tolu miti. Dhugaa waaqayyoo of ilaalaa ijoolleen keenya nama qofa osoo hin taane gargaari fira keetii gargaari. Gargaarsi hin barbaachisaa waggaa keessatti 2-3 gargaari abbaa manaa keessaa ta'u. Gargaaruu barbaadde taanaan dirqama sitti ta'e maallaqa keessatti kennu yoo ta'e dhiirri dhiirummaa qabu garuu gargaarsa shamarran irraa hin barbaadu. Gonkum dhiirri dhiirummaa qabu gargaarsa shamarran hin barbaadu. Ofii kootiifin hojjedhee itti dabala isa ishiin fiddutti inni ishiin fiddu kun haa taa'u isa ishiin achii dadhabdee fidde kanarratti anillee dabaleen gaafa ishiin galte dadhabbii ishii kana boqochiisee wajjin hin jiraannee ilmoo arganna wajjin hin jedha malee. Anarra mataa konferreezadha baarliziinii birrii 5 bitadha shittuu abbaa 1,200 bitadha ittiin urgaan ispaaltirra zooran jedhu dhiirri si jaalatu kanadha dhiirri si jaalatu malee isa birrii kiyaasti ani siin jedhu miti naqqa ifaaxeen mana madaamii jirtu barumaan namni sitti hima hin dhageessu barumaan namni sitti hima ati birrii kee inum kennita indeesse yookiin hin fuute kanaaf qallabda jechuudha iddoo nagaa jiraadha waaqayyoon sammuu siniif haa kennu of yaada nama qofa osoo hin taane of yaada ijoolleen keenya.